sabii dukkana raabaasan rabbumaa. Irreechi oo sheekh irreechi waaqeffata ka waaqeffata isaan ammoo aadaa teenya jenii ka shayxaanaati usani akka shayxaanaati diin shayxaanaati bar ka irreecha hundumattuu ni diin shayxaanaati warrachi dhaqee salaatoo huccuu bareedduu fi irra fincaanee irra udaanee uffatu jechisa as dhufee maa salaata jedhan jenne isaanu ni beekalla aadaa fi amantiin akkamii walii sheekh diin oromoo kufee jira diin sankaaf namdeen jira mee warri garii aadaadha amantiidha jenii aadaanii fi amantiin yoo dura dhaabbatte kamtu durfama inumaatu bilisummachi agarrafaa warra jiru islaamummaarraa bilisummaa dhabee bilisummachi barbaanneenaan adoochin neqinuu islaamummaan keessaa baatee laa ilaaha illallah warra jiru jira maarra deddeebitanii amma tokko himtanii maal birra deddeebitanii gurra nama duuchitanii namni isin jaja usa warra jiru faadha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daawwattoota keenya kabajamtoota assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh obboleewwan kiyya eegaan salaamtaa islaamaatiin isin simadhee booda arraas abbaa keenya keessummaa keenya muftii keenya qabadheetiin nu dhiyaadhe maal nu dhaaman waa'ee aqiidaatiin isiniif dhiyaadhe arree sheekheenya maaliin islaamummaa irraa baha namni yoo wani islaamummaa irraa bahuun ta'ira ittifaaqataan namichi wanni gaa duratti seenneen manni jenne kaa anta ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah anta ashhadu an laa ilaaha shahadaa lakkifnaan tawhiida lakkifnaan namichi waan lakkisuu lafa kaayatanii jiran jechuu goysaan kitaaba kee dubbatee jira jechuu arrabaan mul'ifee akka yahudaan usa ilma rabbii jettutti akka nasaaraan isa ilma rabbii jettutti kana mul'ifnaan islaamummaa irraa bahe jechuu kana achitti maal akka fakkii qodhaa afaan nama rabbiin ta'iniif godhu nama rabbiin ta'in faa yaammatu du'aayi amma kanarraa waa iddoo asirraa qabna namoota musliimaa himatu ka iida guddisuu jira iida yahudaan nasaraa guddisuu jira iida waaqeffataa guddisuu jira mana habba qoomma ayni kun sama kan isaanii irraayi namni iida waaqeffataa guddifnaan waaqeffataa ta'e kan nasaraa guddifnaan nasaraa ta'e kan nasaraa guyyaa qaban isaaniis masakkaanaa fi guyyaa qaban gabreelii fi kana guyyaa qaban gabreelii isa isaanii wajjiin guddifnaan gabreel isaa inni nasaaraa ta'e irreechi oo sheekh irreechi waaqeffataa ka waaqeffataa isaan ammoo aadaa teenya jenii ka shayxaanaati usani akka shayxaanaati diin shayxaanaati bakka waan kan wajjaa'u gabreelleen waan irkannoon isaanii kana maqaa nasaarummaadhaatiin ka irreechaa hundumattuu ni diin shayxaanaati jechuudha diin shayxaanaati diin gaafatu yoo shayxaanni hoggaa rabbiin darbe fuuldura dhaabbatee niin jallisaan jeesan waaqeffataa jechuudha warrachi dhaqee salaatoo guyyaa irreechaa uummataa wajjin irreeffatee akka nama fakkiidhaaf ka huccuu bareedduu fi irra fincaanee irra udaanee uffatu jechisan huccuu najisaati salaatooti bar warri waaqeffataa tokki jedhin jan sheekh as dhufee maa salaata jedhan jenne isaanu ni beekalla maaliif as dhufee salaata jedhin kun ammoo falmeeti lakkii aadaadha amantii miti jiyee mee asumaanuu dubbii fidi aadaa fi amantiin akkamii walii sheekh bakka tana hawaasaaf adda ba'uu waan barbaanneef jecha addaan baafnee fi hoggaa jala hordofne nama tokko dhugaanuu hime ormi kana kennuun jedhan oromoo jabeessuu dheedha jedhan oromummaa jabeessuu dheedha jedhan kaleemaan jabeessiin arramaan jabeessiin guyyuma suni guyyaa sanii maa eeggate jennaan aboo nuti onnee jenneef diin oromoo kufee jira diin sankaaf namdeen jira aqiidaan isaaniitti nama leenyirtu jechuudha sanuma mee warri garii aadaadha amantiidha jenii aadaanii fi amantiin yoo dura dhaabbatte kamtu durfama
Aadaanii fi aadaanii fi amantiin ummanni tokko aadaadhaatti waan takka qabaate amantiin dhuftee of haalleessite amantiidha qabanna diinii fi aadaanii fi diin waliin faalleessu mana waliin faalleessu aada amanuuti aadaan ta'e diin imma yookaan diin birootti garagalle aadaatiin jijjiirre jechuudha. Ayyee yoo aadaa mitu qaban taanoo adoo diinummaa laalle akka tol bulchan akka tol jiraasan akka dalagatan qabaatanoo isiiniif diin adda jechuudha. Aadaan taan ammoo aadaan islaamummaadhaatis diini kan Yihudaatis diini kan Nasaraatis diini. aadummaan isaaniitu aaduma jechuun diinumaan wal aadaadha. Diin aaduma inni qoomni tokko islaama dajitaa miti. Islaamni aadaan isaa amantuma. Amantuma. Yihudaas amantii. Amantuma jechuun aadaan isaanii. Golo golchanii sun aadaadha tuni amantiidha tuni yoo daleenumaa ta'e miti hin ta'u. Hin ta'u. Maaliif inna salaati wama hayaaya wama maati lillahi rabbil alamin waan jeef jecha. Maashaallah mee asumaanuu irra nu fidde dubbiidhaatiitu deemaa irra nu dhufe amantiidha waan ta'eef warra bakka sanin nasrii barbaanna bakka waaqeffataadhaa tanan nasrii barbaanna amantiin to'atu kitaabni tokko ji'ee warra waan mee maal nu dhaamtan akka abbaa keenyaa tokko. Nasrii maal barbaanna jaan? Inumaatu bilisummachi agarrafaa warra jiru. Yaanummaan sa'aatuu bilisummachi hirkanna jennaan. Islaamummaadhaa bilisummaa dhabee bilisummachi barbaanne jennaan adoo cinne qinuu islaamummaan keessaa baate jechuudha. Laa ilaaha illallah asumattuu kafre jechuudha. Asumattuu jechuudha. Saba kana arsinaa uummata nu mormu uummata nu jibbu tokko dallansiifnaa fajaa bargariin waan namarra wal fakkeessu. Sani waan sheexaanii baaseef. Waan sheexaanii baaseef. Asuma qabsuma yeroo tokko yeroo deemee qabachee malee. Majida yeroo tokko yeroo tokko. Nuti. Oromoo guddeefnaan kijibaa nu himan jechuudha. Ayyee. Wanni nuti dhayneef. Amantii Oromooti. Amantii Oromoodhaa. Ta Islaamummaadhaa fi kiristaanitti rakkise. San kaafnaaf waanjuu nu himan jechuudha. Ammas amma duratti himtanii guyyuma maali irreechi kee kana maaliif guyyuma kana himtan fayyan? Maaliif arra dubbattanii amma duran dubbattanii jen? Kanuma amma dura dubbatte faadha arra usaadhaa jen arra usaadhaan dubbatinaadha. Maal arra dubbachuun hin ta'u sheekh. Munkara kawaan jibbamu takka hukkuma dhaggeessi dubbatta. Hayyee. Bakka takka dubbatte ol buutee sodaasees yookaan san calli bu'aa san hirmaachi baate jechuudha. Hayyee. Ol buutee sodaachuu baate himuudhaaf kaleen himne arra himteen ta'uu qabnu jechuudha. Ogguu musiimii joote soditti himuu qabu. Ogguma himte malee ati. Munkara ogguu harkanoon himanii sheekh ogguma inni dhaabbatu san. Ogguma dhaabbatu himaa jee. Ogguma inni dhaabbatu san. Hayyee. Yoo harkaan dandeessees yoo harkaan dadhabde afaanii yoo dadhabde inkaari munkanaa qalbiin jee budaa bu'uudha. Warra ja'u jira maarra deddeebitanii amma tokko himtanii maal irra deddeebitanii gurra nama duuchitanii namni isin jajaa osa warra ja'u faadhaa jira. Lakkii sallaal. Kitaabaan qaree jeefaa. Sallaal. Warra keessa jirtu jechuudha. Waan sadii keessa jira. Waan santu keessa jira jechuudha.